Barruu gabaabduu seenaa aanaa Odaa Bultum qopheessaan Mucee ama Muceeti. Aanaan Odaa Bultum baha Oromiyaa godina Harargee dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 340 magaalaa Finfinnee irraa fagaatee argama. Godinni Harargee lixaa kun aanawwan 15 baadiyyaa fi magaalota sadarkaa aanaa taate lama of keessaa qabu. Aanawwan godina Harargee lixaa aanaa Xuulloo, Shananduuggoo, Doobbaa, Gammachiis, Gumbii Bordoddee, Mi'eessoo, Gubbaa Qorichaa, Hancaar, Ciroo, Habroo, Burqaadhintuu, Booqee, Daaroo Labuu, Hawwii Guddina, aanaa Odaa Bultum, magaalaa Cirootii fi magaalaa Baddeessaati. Seenaa aanawwan kanneenii tokko tokkoon fuula dura qabadheen dhufa. Arraaf seenaa aanaa Odaa Bultum qofa haa dubbadhu. Aanaan Odaa Bultum aanaalee godinni Harargee lixaa qabu keessa aanaa tokko. Aanaan kun aanawwan akka Oromiyaatti fi godinatti iddoowwan seena qabeessa ta'ee fi guyya guyyaan maqaa dhahaman keessa aanaa jalqabaati. Moggaasni aanaa kana akkuma maqaa isaa irraa hubattanitti maqaa Odaa seena qabeessa ta'ee fi hundee heeraa ta'e Odaa Bultum irraa moggaafame. Maqaan aanaa kanaa waggoota muraasaan dura maqaa aanaa Qunnii Jaamuun yaamamaa turullee bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee gara aanaa Odaa Bultumitti geeddarame amma maqaa aanaa Odaa Bultum kanaan yaamamaa jira. Aanaan Odaa Bultum aanaalee hedduun daangeffama. Kaabaan aanaa Ciroo fi Gubbaa Qorichaa, kibbaan Burqaadhintuu, kibba bahaan aanaa Malkaa Balloo fi Goloodaa, bahaan aanaa Gammachiis, dhihaan aanaa Habroo, kibba dhihaan aanaa Booqeetiin marfamee argama. Aanaan Odaa Bultum aanawwan Harargee lixaa qabdu keessa aanaa jalqabaati. Magaalaan guddittiin aanaa kana magaalaa Baddeessaati. Odaan Bultum odaalee shanan heerri Oromoo jalatti tumame keessaa quxisuudha. Haa ta'uutii odaan kun odaalee shanan keessaa quxisuu ta'ullee akka hayyoonnii fi barreessitoonni seenaa kaahanitti odaa heerri jalatti guutamee bulee fi kan heerri hangafummaa kenneef ta'uu ragaa bahan. Odaa quxisuu heeraan hangafa dhaale jechuun beekama. Maqaan godina Harargee lixaa kun akka caasaa mootummatti haa yaamamuunii malee gaafa dur Oromoonni tu sirna gadaa isiitiin bulaa turte maqaa onaytuu yookiin carcar jaamuudhaan beekamti. Oromoonni ona kana keessa jiraatanis Oromoota ituuti. Garuu yeroo ammaan tana dabree Oromoonni afran qalloo fi Arsii akkasumas Humbanni ni argama. Carcar onaytuu ta'uu ragaan qabatamaan afoola irraa dhalootatti dabre mirga kanaan ifa baasee sirriitti mul'isa. Fakkeenyaaf mirgaanis akkas jechuudhaan mambultii heeraa yookaan dhaddacha jalatti mirga. Afuriin Odaa bule shaniin darrabbaa bule, darrabbaa halkaneeraa gaarii maala saasaa bule, aboo gaarii inni nasaasu maaliif asaasaa bule. Mirgaan kun ragaa qabatamaa ona kana keessaa ibsu bira kutee gosoota kurnaan ituu addeessee mul'isa. Akkaataan itti ibsa kunoo akkanaane. Afran Odaa jala bulan eenyufaadha? Alga, Gaadullaa, Baabboo, Elellee fi Afurgalaani. Odaan jala bulanii heeratumaa bulanis Odaa Bultumi. Odaa kana jalattis heerri kan lallabame. Shanan Garbii Darrabbaa jalatti heeratumaa bulan yoo eenyufaadha? Wayyee, Addaayyoo, Baayee, Arroojii fi Gaamoo. Garbiin Darrabbaa Odaa Bultumi irraa gara dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 2 irratti argama. Naannoo haroo carcar yookiinis hararaabaa fi kaara qulquraa jidduutti argama. Qaalluun qondaalaa yookaan qaallicha gosti filattee of dura kaayyate jechuudha. Gosti ituu 10 isaanis Baabbo, Gaadullaa, Alga, Elelle, Addaayyoo, Wayyee, Arroojii, Gaamoo, Baayee fi Qaalluudha. Akkasumas onni ituu 8. Odaan Bultum jalattis gojoon 8. Waan kana bal'ina fuuldaroo qabadheen dhufa. Oromoonni ituu kunis akkuma Oromoota biroo sirna gadaa ituutiin of bulchaa turan ni yaadatama. Oromoonni ituu gaafa gumii Bultum harkaa qaban humna raabaadorii cimaa eenyullee injifatee hin beekneen bulaa akka turan qorattoonni seenaa hedduun kitaaba garagaraa irratti dubbatan. Fakkeenyaaf bara 1970moota keessa caffeen Odaa Bultum luboota jajjaboo warra akka Qana'aa Raabaa fa'aa qabaachaa turte. Qana'aan Raabaa bara gadaa isaa 2 loltoota mootummaa Dawwaaroo ofirraa ittisaa turedha. Sirni gadaa Odaa Bultum hanga jaarraa 19ffatti akka cimee itti fufu wanni isa taasise keessaa tokko heera ittiin bulmaata jabaa fi walqixxummaa amantaa mirkaneessuu isaati. Duraan dursee aangoo fi lafti tan gosaa ta'uu
heerrachuu isaaniitii fi ituun dursitee ona itichuu isiiti. Fakkeenyaaf ilmaan murawwaa mana yookiin koongirees lama qaban. Isaanis shanan man'ituu fi afran mana baabbooti. Bakki manni shananituu heera itti tumatu garbii darrabbaati. Bakki afran man baabboo heera itti tumatan garbii guuraati. Garbii guuraa jechuunis naannoo harra qurquraati as bakka diddiimina jaamu argamti. Akkaataa qoodiinsa lafaatii fi kan bishaanii yoo laalle fakkeenyaaf gosti hundi ona mataa isaanii qaban. Gosti akka dheedaa fi bishaan gubbatti wal hin dhabne haroo jahan tamboojii soogiddaa qabdu bakka lamatti addaan fuudhan. Isaanis haroo carcarii fi haroo odaati. Haroon carcar hora sadi qabdi. Haroon odaatis hora sadi qabdi. Sirna gadaa odaa bultum wanni adda isa godhus mirga amantaa eeguu isaati. Garuu warra amantaa dahoo godhate sirna gadaa balleessuuf dhufe wajjin yeroo hedduu lolli gurguddaan godhamee jira. Fakkeenyaaf bara 1970moota keessa dhalataa saba orgobbaa kan ta'e qondaala ifaa Umar Saawulanii fi waraana isaa Oromoon ituu ciilee bishaan buute goote. Wanni akkanaa kun Harargee keessatti bakka hedduutti mudatee jira. Fakkeenyaaf Awoo Barkalle Bisodiimotti galaafatame. Warri kun hedduun isaanii dhimmi isaanii amantaa osoo hin ta'in lafa Oromoo gubbaa nama isaanii qubsiisuu fi carraaqaa turan. Yoo amantaa ta'e bara 1970 keessa miseensi caffee Odaa Bultum warri ture warra akka Sheekh Alii Jaamii Guutoo fi warra akka Sheekh Haamid Bulchaa Buldiddeefaadha. Sheekh Alii Jaamii, Sheekh Sabboonaa, Sheekh Kotan gurguddooti. Namoota yeroo jalqabaaf diin carcar gubachiise ulamaa'ota akka Sheekh Bakrii Sabaloo fi Sheekh Umar Aliyyee, Sheekh Muhammad Rashaad faanuuf gumaache. Akkuma ulamaa'ota naannoo biroo ulamaan aanaa Odaa Bultum qabsoo fi nama barsiisuu keessatti qooda qaban haalaan guddaadha. Fakkeenyaaf Sheekh Jamaal Muhammad, Sheekh Rijaal, Sheekh Jaylaan, Sheekh Usmaan Sayidee, Sheekh Ahmad Naasir, Sheekh Jawaabaa kana males Sheekh Qabsaa Sabboonaa Ahbash Ukkee Raakaase, Sheekh Abdallah Muhammad Rabbiin jannata naa qananiisu qooda guddaadhas keessaa qaba. Kana qofas miti. Sheeyni Toohida aanaa Odaa Bultum qubsiise ahkaama diin nu barsiise. Akkasumas Sheekni kan tajwiida akka barannu taasise Haaji Yahyaan qoonni isaa olaanaadha. Oromoonni tuu akkuma Oromoota biroo humnoota diinaa hedduu dura dhaabbate ofirraa ittisaa eefa tureen booda gita bittaa naftanyootaatiin lubbuu gootota hedduu itti dhabe booda carraa harka alagaa jalatti kufuu isa mudate. Sirna isaallee gaggeeffachuu dadhabee gabrummaa jaarraa dhibbaa jalatti kufee hafe. Oromoonni ituu akkuma bara 1270 keessa luboota jajjabaa horatee diina injifataa ture bara 1880 keessa gootota jajjabaa daaddaan qabne horatee diina dura dhaabbataa ture. Goota akka Mucee Ahmad Mucee, Yaayyaa Alisiree, Dhaaya Boruu Anduu, Assaboot Raaree, Ittisaa Roobaa, Hulloo Wadaayii fi Abbootii Gadaa jajjaboo gosoonni hundi qaban faadhaan warra nafxanyaa daaraa daakuu godhan isaanan kana. Garuu akkasuma wajjin humna waraanaa gahaa dhabuudhaa fi humnoota biraatiin waan laafachaa turaniif injifatamanii waraanni Minilik gara afran qaloota harkaanfate. Kutaan lammaffaan itti fufa. Odaa Bultum jalatti wal gartii baannoo dhukkuba jaalalooti.